TPLF goda tokkocha keessa kan bakka walitti qabamteetti marfamtee qabamuudhaaf yaadda jettu warra Geetaachoo Raddaa, Dabratsiyoon, Abbaay Tsahayyee, Abbaay Walduu jiranaalota wayyaanee dabalatee jechuudha. Akkasuma mannoon TPLF warroota gartee duraan biyya san bulchaa ture mannoon TPLF warra akka Abbaay Tsahayyee, warra akka Geetaachoo Raddaa, warra akka Dabratsiyoon manneen isaanii kaleessa fattashamee jira guututti jechuudha. Manneen kana keessa maaltu argame kan jedhullee waliin ilaalaa akkasuma hidhamuu abbaa aktiivisti Shamsaddiin Xaahallee haga tokko irraa dubbanna. Ani Abduu Moobaala Biraa warroonni jalqaba dhuftan maatii kiyyataa isin jecha hordoftoonni kiyya immoo irdeebiidhaan baga gara chaanaala kiyyaatan isiniin jedha. TPLF illee osuma dhaadatu daaraa ta'aa jirti akkasuma lolli illee dhaabbatu ammoo hundinuu daaraa wal godhaa jira jechuudha. Akkasuma TPLF gaara yookiin ammoo gammoojjii taabneel moo maal jedhamu keessatti jechuudha. Gammoojjii taabneel jedhamu keessatti goda hedduutu jira. Godni kun gartee kan tolfamee ijaaramee akka gartee namni keessa galuudhaan mijaa'utti kan tolfameedha jedhama. Goda kana keessatti marfamtee jirti. Bakka gartee qondaalonni TPLF kun hundi isaanii jiran hundallee ta'u waatu garuu warroonni jajjabni warra akka Abbaay Tsahayyee, Geetaachoo Raddaa, Dabratsiyoon jiranaalota TPLF dabalatee jechuudha. Jiranaalota hedduu dabalatee bakka goda kana keessatti marfamanii jiranii humni kumaandoo poolisii federaalaa ergamee achitti ufurraa ittisanii jiranii amma immoo yeroo laalluu achi keessa gartee jaratu jira humna dabalataatiin achitti marsinee qabuudhaaf yookiin ammoo to'annoo jala oolchuudhaaf hojii goruutti carraaquutti jirra kan jedhu gabaasanii jira jechuudha. Dabarsanii jiranii garuu warra mootummaatu dabarse gara biraatiin miidiyaan biraa ka dabarse hin agarre hagammaatitti ammoo dhugaa ta'uu fi dhugaa ta'uu wanni qulqullaa'ee gara biraatiin addaan baafame hin jiru. Haa ta'u ammoo goda kana keessa dhugumaan jarri kunni jiraatan taanaaniin haga fedhee jechuudha. Haga fedhanuu fura dhoorganii qabamuun isaanii waan ooramne jechuudha. TPLF illeen osoo dhaadattu osoo gartee ani nin balleessan akkasin taa'usomaa jettuyyuu diigamaa jirti jechuudha yookiin ammoo caccabaa jirti yeroo gabaabaa keessatti garuu goda kana keessatti marfamtee jirti eega ufurraa ittiste booda humna dabalataatiin amma itti deebi'ameetiin to'annoo seeraa jala oolchuudhaaf itti deemamaa jira jedhama. Gara biraatiin ammoo kaleessa manni Abbaay Tsahayyee, Dabratsiyoon, Geetaachoo Asaffaa, Geetaachoo Raddaa manni jarreen kana mana addaa yookiin ammoo mana bifa biillaa addaatiin jechuudha tolfame. To'annee jirraas fattashnee jirraa wantoota garaagaraa bombii meeshaalee waraanaa garaagaraa achi keessa argannee jirra jedhanii manni kun ka addaa ta'uyyuu jarri keenyallee mana akkam keessa jira yoo jenne kun waan TPLF qofatti quba qabanii miti jechuudha. Korrapshin biyya san keessatti namni wanni gartee akkanatti aangoo jaalatee mootummaa deeggaruuf ka gartee keessatti hirmaatee keessa jiru kan akka gartee qondaalota gurguddaa kanaa miti namni beekamaan dhageettii qabu tokko deeggaruudhaanuu mana akkamtu kennamaa fi mallaqa akkamtu kennamaa fi waan nama wal gaafachiisu miti kun waan nama ajaa'ibu miti garuu isaan ammoo mana akkanaa kana keessa jiraatanii ilmaan hiyyeessaa ibiddatti oofaa kan jedhu dubbataa turan jechuudha warri Itoophiyaadha. Dhugaadha mana addaa keessa akka jiranii qabeenyi biyyattii guutuun akka isaan harka jiru ni beekna. Maaliif korrapshina biyyi sun korrapshinaan jiraatti yeroo hunda jechuudha muusinnaa yookiin ammoo nama dhuunfaattu malee nama dhuunfaa harka jira. Afrikaa tana keessa biyya hedduu Itoophiyaa qofaayyuu miti jechuudha. Kanaafuu ammoo mana Abbaay Tsahayyee mana jarri gartee kalee ho'ifatanii keessa jiran ammoo rabbi salphisee jara keessaa yaasee jechuudha. Beeki TPLF tuni diina Oromoo ta'uu namni hin beekne hin jiru. Namni gartee waggaa 27 akkasiin qabeenya biyya kana keessattuu saamicha TPLF kan isiin ittiin beekamtu saamicha jechuudha. Qabeenya dhuunfaa isiitti walitti qabattee waggaa 27 kana biyya saniif osoo hin ta'in dhuunfaa isiitti walitti qabataa turte jechuudha. Ni beekna kana ta'uu diina ta'uu ni beekna. Haa ta'u ammoo amma jijjiiramni dhufe maal ta'eedha? Jijjiiramni dhufe amman tanallee maal ta'eedha? Namoonni hedduun gartee kan qeeqa kaasaa jiru. Warri biltsiginnaa kan amma dhufelleen TPLF paartii tuu taheeti kan dhufee jiru kan jedhudha malee TPLF hattuu ta'uu namni hin beekne hin jiru. TPLF saamtuu ta'uu namni hin beekne hin jiru jechuudha. Garuu TPLF ofirraa kuffisnee TPLF afaan Tigree dubbattu kuftee TPLF bira kan afaan biraa dubbattu paartituu taatee dhufuun sirrii mitiidha. Dimokiraasiin jijjiiramni biyya guddisuu yookiin nama hidhuun dhaabbatee gara biyya guddisuu tokkummaatitti gara gartee siyaasaan wal mormuu gara siyaasaadhaan wal mooyuutitti tarkaanfachuu qabnaadha kan namni gartee biltsiginnaa irratti illee qeeqa garaagaraa kaasu jechuudha. Kanaafuu juuntaan osoo dhaadatuyyuu juuntaa jedhanii maqaatti baasan kan juuntaa majennaan illee TPLF osomaa dhaadattee lafa guutuu caccabaa jirti fakkaata. Keessumattuu kan goda keessatti marsine jedhan kun dhugaa taanaan baay'ee tokko rakkisaa yookaan reeffa jiraattu achi guuramaa yookiin ammoo tarii waraanni jarri ufiin marsanii jira waraanni sun yookaan dheesseetu
qabaman ta'a. TPLF illee dhaaduu afaanii qofatti hafaa jirti jechuudha. Dhaaduu afaanii fakkeenya geetachuun dheengadda as bahee dubbachuu isaanii yaadatanii maqaleen qabamu jechuun Tigraay qabamu jechuu miti jechaa ture. Haa ta'u ammoo jarris warri mootummaa federaallee maqalee qofa qabatanii ta'an baadiyaa isaan itti fudhoo isaan kan hunda keessa deemaa jiran akka jedhan kana fa'aa goda kana keessatti yoo kan dhugumaan goda kana keessatti kan argaman taate jechuudha. Gonni kun marfamee yookiin ammoo harkaan qabamu waraanni irraa dheesse yookiin ammoo achi keessatti bombiidhaan gubachuu danda'u. Maraafu waan itti aanu walumaan ilaalla TPLF illee osoo afaanumaan lafa guutuu bittinnaawaa jirti jechuudha. Haa ta'u ammoo bari amma jarri yoo dhumtellee lolli kun hin dhaabbatu lolli kun itti fufa limni humna lolaatiin itti fufa jechuudha. Akkuma gartee fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti karaa ABO'tiin jaalmarrootiin itti fufe kana Tigraay keessallee riphee lolaa ta'eetiin itti fufa jechuudha. Kana caalallee jabaatuu danda'a maaliif gaarreen isaanii lolaaf baay'ee tokko mijataadha. Keessattuu naannoon Tigraay fi naannoon Amaaraa nagaa argachuun ni jabaata jechuudha. Wannummaan lolli kun sodaatameef illee juuntonni isaan jedhan kun hin to'atamanii yookiin ammoo jarri kun hin ajjeefaman jechuu miti. Nageenyi achi booda lolaan dhufu kun ni jabaata. Nageenyi dhufuun fakkeenyaaf amma UNHCR'n dheengadda yookiin ammoo guyyaa lama dura Itoophiyaa walii gallee jira ummata nagayaatiif gartee karaa ittiin ummata nagayaatiif gartee nyaanni geeffamuuf itti walii gallee jira jedheeti jira ammoo kaleessa amma irra deebi'eetiin geessuu fi hin dandeenye akkaataa itti walii gallee itti geessuu hin dandeenye lola hamatu Tigraay keessatti adeemsifamaa jira kan jedhu dubbatee jira jechuudha. Ammoo kun addunyaan kana wal harkaa fuutee hafarsaa jirti jechuudha waan UN jedhe kana jechuudha. Akka walii gallee yookiin ammoo akka jedhame sanitti geessuu hin dandeenye lolli hamatu deemaa jira. Lola kana keessatti ammoo karaa nagayaatiin ummata kana bira dhaqqabsiisuun baay'ee tokko jabaata jirani biyya lolli jiru keessatti fakkeenyaaf hamma UNHCR yoo seene yookiin warra Tigraay tura dha'ee fi warra Itoophiyaa tura dha'een beeku warra nagayaatu keessatti miidhama waan ta'eef jechuudha. UN kana jechuun gara tokkoon iccitii Itoophiyaa gartee lolli dhaabbatee jira. Itoophiyaan beekee amma gaafa maqalee qabatan san jechuudha warri federaalaa jechuu kiyyaa lachuu Itoophiyaadha. Warri federaalaa gaafa maqalee qabatan san amma lolli hin jiru lolli dhaabbatee jira jennee achi booda ukkaamsinee miidiyaadhaan garagaraa silaayyuu hin jiru kenna qofa nu harka jira waan ta'eef ukkaamsinee haala saniin oopporeeshinii keessaa itti fufnee juuntota kana harkatti deeffanna karaa nagayaa fakkeessina osoo namni nutti hin beekne kan jedhudha. Addunyaan akkasii miti jechuudha. Hin beekti saatalaayitii ofiitiin qorachaa jirti. Ameerikaan amma waan achi keessa godhatamu guutuutti ni beekti jechuudha. Awurooppaan ni beekti. Addunyaan amma haala akkasiisan bira kuttee jirti jechuudha. Teknooloojiin fagaatee jira. Saatalaayitii isaaniitiin beekuu danda'u. Karaa basaasaa isaaniitiin beekuu danda'u jechuudha. Akkasuma warrummaan TPLF kunis goduma itti dhiyeesse kanarraa jechuudha. Informeeshinii garaagaraa ni kennanii jechuudha. Fakkeenyaaf miidiyaa akka Reuters akkasuma akka Aljazeeraati illee ni kennan. Keessattuu amma Reuters hedduminaan kan waa'ee TPLF gabaasaa jiru jechuudha. Haalli jiru ammallee lolli garuu akkuma baadiyyaa fa'aa keessattuu akkuma itti fufetti jira. Lola ajaa'ibaatu deemutti jira jechuudha. Haa ta'u ammoo magaalonni ammoo guutuutti mootummaa federaalaa harka galanii jiranii akka jedhan kana goda kana keessatti yoo kan barbadaa'an taate silayyuu haga tokko lolli kun ni xiqqaata. Yoo hogganoonni isaanii kun guutuun bakka tokkotti yookiin qabaman yookiin kadhuman taate lolli haga tokko ni xiqqaata jechuudha. Garuu wanni kun oduu Itoophiyaan gabaastee of eeggannoodhaan isinii hima maaliif propagaandaa yookiin ammoo siyaasaaf kan jedhame ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraa ammoo akkumaan amma durallee isiniin jedhe turan siyaasni Itoophiyaadha. Siyaasni Dr. Abiy zarii irra deema isiniin jedhe jira. Amma dura gaafa san namoota hedduutu na qeexanii abbaa Shamsaddiin Xaahaa jaarsa manguddoo hiriyyaa abbaa Abiy qabamee hidhamee jira. Shamsaddiin Xaahaatu gadhiifama. Jowaar Muhammad Baqqalaa Garbaa gadhiifama jedhanii osoo eeggamaa jiru. Hidhamtoonni siyaasaan hidhaman gadhiifaman jedhanii osoo eeggamaa jiran abbaa isaa hidhuun amma fakkeenyaaf maal inni hiikni isaa akkuma isiniin jedhe zarii irra deemuudha barku nama abbaa amma jaarsi suni fakkeenyaaf keeziin isaan ittiin ani meeshaa waraanaa qaba yookiin meeshaa waraanaa akka seeraadhaa qaba jedhan akka seeraan qabu seera isaa geeffatee jira police station hin qoranna kan jedhuudhaan hidhaa jira jechuudha. Kanaafuu amma kun akkuma guyyaa dhiyoo isiniin jedhe zarii irra deemaa jechuudha. Amma kun dhuguma lafa jiru beeki zarii irra deema. Siyaasaan Abiyyi zarii irra deema. Maaliif jennaan kun amma sodaachisaadha beeki. Ilma keen hidhaan dubbatini ilma keen ajjeesaan dubbatini yookiin ammoo yoo gartee ati rakkina qabaatte abbaan keellee rakkina qabaa waan jiru hin sodaachisaa kana keessa beeki. Haaluma kana keessa dargileen akkanuma beeki mataa dhahee sodaachisaa. TPLF illee hin sodaachisaa kana numa qabdi xiqqashoo irra laafaadha. Abiyyi ammoo ashaashaalee akka dargiisanitti kan TPLF irra hammeessee dhufe jechuudha. Haalli kun abadan nama sodaachisu. Nama inumaa akkuma Johaar jedhe dhiigni dhiiga danfisa malee sodaan fidu jechuudha. Waan akkanaa kun haga yoomii akka deemu namaan galoo jechuudha. Namoota meeqa akkuma isin hunduun artan sababa abbaa ilmi hidhamuun sababa ilmaa abbaan hidhamuun baay'ee tokko hammaatetti dhufee jira gara haga Abiyyi kana jechuudha. Gaafa TPLF caalallee wanni kun amma tahaa jira jechuudha. Agartee siyaasaan zarii irra deemtu hin jirtu kun waan qaanyiiti jechuudha. Jaarsi guddaan haganagaa uumaan guddoon haganagaa kun yoo guddate ilma isaatii rifateetuma yookiin ammoo ilmi kiyyamaana irraa hidhamema isaan gaafata malee mee siyaasnummaan inni hojjetu yookiin ammoo miidhammaan isaan kana inni miidhumaan nama biraatiin sodaachisuudha beeki amma hin sodaachifna bis akkana goonu abbaa barbaadee hin beenu sodaachifne akka kabiraa kaafe hin dubbatini
haala kan namni amma yeroo ammaa xiiqisee namaleen sodaatu jechuudha karaa kanaan sodaatu karaa biraatiin sitti malata waan ta'eef garuu manguddoo waggaa 70 hiriyyaa abbaan abiyyiduu illee karaa bira mataa godhuu fi hiriyyaa abbaa isaa kana akkanatti dararuun kuni waan sirriitii miti ijoollee dararuun sirrii jechuu kiyyaa miti garuu kan nama ajaa'ibsiisu kan ammoo manguddoota hidhan kana sababa ilmaa jechuudha ilma hidhanii sorkaa qaban abbaa mana jiru hidhuuni baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha haalli jiru kana fakkaata ani abduu moobaala birraa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa annaa tura. Yokin hojjadhu yokin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu.